Ashamaa harka fuudhu hordoftoota keetii oolatuun nagaa isiniif haa ta'u. Koottaa wajjiniin nyaata mi'aawaa kireep jedhamu maqaan isaa haa hojjennu. Akkuma argitanii maashinii amma qopheessisaniini daaketanan jira. Dura isiniif waraabadhee natti mijanne dhiifama. Daakuu burcuqqoo lamaa fi buuphaa lama akkasumas zayitii kubbaayyaa dhimma shaayii kana gimmaasha sukkaaras isa gimmaasha itti goona. Saniin booda maashinii argitan saniin waliin dhoofna sirriitti waliin baxabbanne. Isa kana booda immoo akkuma xabashaa kana qopheeffadhee tanan jira. Maxabashaa kana irratti burcuqqoo shaayii kana walakka sirriitti isin guunnu maaragaan irrattiin xabbasna jechuudha. Haala kanaan xabbasni baay'ee mi'aawaa sukkaara zayitii itti gootanii sukkaara maankaa lama bichaatti godhuu qabdu. Akka sirriitti keechaan beeksisne soogiddas xiqqeessitanii baay'ee isaa mi'aawaa nyaata kana sirriitti godhaatii nyaadhaa baay'ee mi'aawaa saal dhamdhamaa isiniin jedha. Akkasuma nyaanni kun salaaxaa zaataraa wajjiniin hojjetama. Zaataraa mataa isaatiinis faayidaa of danda'e qaba. Garaa keenya kan nu dhukkubu warri biyya Arabaa keessa jiran akka heexuutti kan itti fayyadaman jechuudha. Fakkeenyaaf mankuushaa zaataraadhaan kan nyaatanii fi baay'ina garaa isaanii akka qulqulleessuudhaaf itti fayyadamu. Kireep kun haala kanaaf fayyadamtu isiniin jedha. Haala kanaan hojjedhee tanan jira. Akkanatti itti fayyadamtu isinis maaragaan akka hin gubannetti abidda jala las gootanii haala kanaan hojjettu. Baay'ee mi'aawaa nyaata gaariidhaas yeroo hundammoo ruuziidhuma bichaa nyaachuurraa itti fayyadamaa laala isiniin jedha. Salaaxaa haala kanaan qopheeffadhee tanan jira. Zayituunii maankaa takkaa luplummeenis maankaa takkaa fi akkasuma asitti cuunfaa loomiiti. Cuunfaa loomiitis maankaa takkatti goona. Soogiddas xiqqeessinee itti godhuu qabna. Baay'ee tokko mi'aawaa shunkurtiis itti goonee itti fayyadamaa laaladha isiniin jedha. Nyaanni kun kireebii wajjiniinis buuphaa affeellii wajjiniinis salaaxaa zaataraatiin walitti dabalamee kan nyaatamudha. Haala kanaan qopheessitanan jira. Isinis simbiratti qeesin keessa hojjettanii biyya Arabaa keessatti argama irra caala zaataraani itti fayyadamaatii laaladha. Baay'ee namatti tola. Nyaata baay'ee mi'aawudha. Yeroo hunduu waanuma tokkicha nyaachuu osoo hin taane jijjiiranii ijoolleen nyaata hojjettaffaati baay'ee namatti hin ulfaatu nyaata mana keessa ofii hojjettu waan ta'eef qopheessuu fi kun waan baay'ees nama barbaachisu isiniin jedha. Haala kanaan qopheessitanan jira. Kun yuutuubii kiyya immoo yoo isinitti tole sabiskiraayib sheer laayik naaf godha. Ijoolleen Oromoo walaa jajjabeessinuu wal malee maal qabna isiniin jedha. Haala kanaan kun barbaree irratti naqadhee ani gahee kiyya koottaa waliin haa nyaannu isiniin jedha. Nyaata mi'aawaadha. Kireebii wajjiniinis kun akkanatti haala kanaan mummuramee irratti qophaa'ee jira salaaxaanii haa nyaannu.